Waa'ee immoshiniin haasa'arra. Immoshiniin wanta nuyi baruun nurraruudha. Yeroo baay'ee jecha kana hin gargaaramna immoshinaaliin ta'e jenna. Yeroo waan tokko argannee baay'ee excited taanuu namni reactionii garaagaraa argisiisa. Gammachuu keessas hin boo'a, gadda keessas hin boo'a namni miira isaa karaa garaagaraa agarsiifata. Miira isaa karaa garaagaraa mul'ifata namni. Miira qaba namni. Miira qaba. Garuu miiruma kee immoo miti ati. Si'a tokko tokko namni miira isaatiin of waama. Amma aariin miiraa annan aara jennee matu dabnee lafa of keenya achitti categorize of goona. Annan gaddaa innaa yookaan annan gaddeenyaa isaan kun hundumtuu miira jechuudha. Gammachuuni, gaddii, aariini, kolfii, boo'ichi, jaalalli, jibbii isaan kun hundumtuu miira. Miirri keenya kun immoo jireenya keenya irratti dhiibbaa inni fidu salphaa miti. Miirumarraa waan ka'eenitu namni dhaqee nama ajjeesa. Miirumarraa waan ka'eetu namni dhaqee ofiisaas ajjeesa. Kanaaf miira keessa taa'anii murteessuun hamaadha baay'ee. Yeroo gaddinu waa murteessuun, yeroo baay'ee excited taanee gammannus waa murteessuun gadheedha. Maaliif miira sanaan oofamaa irra miirri sun darbee tasgabbaa'anii yaaduun gaariidha. Awweer ta'uun gaariidha. Kaansheesii ta'uun barbaachisaadha. Kanaaf miirri wantoota tokko tokkoof dafee nu saaxila jechuudha. Yoo akka itti miira to'atan yoon beeknu ta'e, akka itti miira to'atan yoon barru ta'e, to'annaa jala hin galchinu yoo ta'e, salphaatti jireenya keenya miidhuu danda'u, jireenya namootaas akka nuyi miinu nu godhu. Kanaaf miira keenya irratti hojjechuu waan nurra jiruufan isa kana kaase. Inni lammaffaan qabxii guddaan kaasuu barbaadeef immoo subconscious mindiin keenya waan afur dhagaadheera. Feelingii keenya, emotionii keenya, beliefii keenyaa fi reputationii keenya. Habitii keenya dhagaa. Isaan kan afan keessaa magaanuu feelingii fi emotionii miiruma jenna fakkaata afaan Oromootiin garuu sadarkaan isaanii sadarkaa garaagaraati yoo wal qabatanii deemu ta'eyyuu. Isaanuma kaa lamaan walitti qabeedhoon miira jedhee irratti dubbadhaan. Isaanuma kaa lamaan isaanii irratti haasa'aa deema akka inni isinii galuuf. Subconscious mindiin keenya kuni isa harka 95 guutummaa namummaa keenyaa geggeessuudha inni. Kana jechuun consciousii taanee kan ofii keenya geggeessinu harka 5 duwwaa erga ta'eeti baay'ee xinnoo. Kan nama tokko tokko immoo 1% iyyuu gadi bu'aa waan isin dinqu. So 1% yoo ta'e consciousii kan isaan ta'an 99% subconscious mind isaaniitiin geggeeffamu jechuudha. Subconscious mindiin keenya kuni nu geggeessuudhaaf really ga'aadha. Akka ittiin isa uumaan. Consciousii geggeeffamuurrayyuu subconscious mindiidhaan geggeeffamuutu irra caalaa gaariidha. Ija godhate. Maaliif amma dhiiga dhanna keenya keessa dhangala'aa jiru hojjetaa jira. Digestive systemii keenya irratti isa hojjetaa jira. Seelii du'anii baasaa seelii haaraa uumaa isatu jira. Breathing systemii keenya kan to'atee jiru isaa. So wantoota dhanna keenya keessatti ta'aa jiru kana hunduma isaatu geggeessaa jira waan ta'eef sirriitti ba'eessa godhee hojii hojjechuu irra jiru hojjetaa jira jechuudha. Sirriitti ba'eessa godhee hojii hojjechuu irra jiru hojjetaa jira. Kanaaf wanti hundumtuu akka sanatti salphaatee hojjetamuudhaa fi amma dhaannaa onnee keenya lakkaa'uun beennuu isinii galee amma onneen dhaachiisannee takkaa yaaddeen beennuu amma moonan dhiisannee yaanneen bee calluma di automaatikaalii autopaayileetii ta'a jechuudha gaafa subconsciousii bira gahu wanti tokko cal jedhee subconscious mindiin keenya hunduma isaa hoogganee to'atee utuu nu hin beekin
yeroo nuyi rafnusi inni ofiisaatii ba'eessa godhee hojii kan hojjetaa waan jiruufi wanti tokko autopilot ta'ee automatically utuu nuyi ittiin cannaqamin ittiin dhiphatin akka inni hojjetamuu fi gara subconscious mind keenya keessatti programii godhuutu nurra jira. Subconscious mind keenya keessatti waa'ee waan jaallannu yoo programii goone subconscious mind keenyaaf salphaa ta'a jechuudha. Nus ittiin cannaqabnu amma waa'ee horiidha programii yoo goone akkamittiin horii meeqee akka goonu subconscious mind keenya keessatti yoo programii goone waa'ee horii yaaduuf riba dhabuun nurra hin jiru, waa'ee horii yaaduudhaaf cannaqamuun nurra hin jiru. Waa'ee horii yaaduudhaaf waa'ee horii argachuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuun nurra hin jiru, horii argachuudhaaf muka abbaalatti bu'uun nurra hin jiru, horii argachuudhaaf nama miidhuun nama ajjeesuun musinnaa namarraa fudhachuun nurra hin jiru, horii namaa gara keenyatti dabarsuun nurra hin jiru. Maaliif akkuma dhangala'aan dhiiga keenya dhanna keessatti adeemsifamaa jiru kun salphaadhuma akka ta'e akkuma nuyi itti yaadnee hojjetaa hin jirre subconscious mind bira wanti ga'e hundumtuu itti yaadameen hojjetan waan ta'eef akkuma inni dhanna keessaa nuun galu ta'a haafu. Akkuma isa konkolaataa oofnu amma konkolaataa baruudhuma isaati malee baruusaa yeroo barru kaansheesii mataanee oofna of barsiisaa irraa bireekiin eessaraa aksilereeteriin eessaraa maaloon eessaraa nama yaadaa bitaa mirgattiin goraa jechaa waan illee yaadaa kaansheesii taanee yeroo sana deemna malee erga makiinaa oofuu barree kaanee garuu waan tokko waa'ee makiinaa oofuu sanaa wanti nu yaannu hin jiru. Amma bireekii qabuun narra innee yaannu ibsaa diimaarra dhaabachuun narra jiraa innee yaannu. Indikeetarii sana agarsiisuun narraa innee yaannu wanta hundumtuu programii mateera waan ta'eef oofuudhuma jechuudha. Haasaa keenya haasaa, kolfa keenya kolfaa, tapha keenya taphataa. Warri biyya westernii kun immoo inni kaan bargarii isaa cuffataa, nyaata isaa nyaataa. Isinii galee namni rilaaksi godheetu wantoota biraa hojjetaatu audio buukii isaa dhaggeeffataatu namni konkolaataa konkolaachisa jechuudha. Kanaaf wanta barbaanne sammuu keenya keessatti programii yoo goone tokko jireenyi baay'ee nu salphata. Wanta achiivii gochuun nurra jiru achiivii goona. Wanta nurra jiru addunyaa kanarra salphaati taana jechuudha. Cinqii malee taana jechuudha. Inni kun immoo ta'uudhaafi programii ta'uudhaafi fiilingiin keenyaa fi mooshiniin keenya jarreen kun lamaanii wantootan barbaachisoo ta'an arfan sana keessaa tokko isaan. Kanaafuu waa'ee isaanii baruutu nurra jechuudha. Emooshinii keenya baruutu nurra jechuudha. Wanti nuyi itti emotional taane tokko eessa dhaqeera jechuudha. Subconscious mind biratti dhaqee waraabameera jechuudha. Subconscious mind keenya maal godha? Hinuma waraaba. Isa waraabee maal godha? Hin taphachiisa. Akka teeppii ishee durii kaasetii itti waraabamtee keessa kaa'amtii hin cuftu teeppitti erga cuftanii booddee pilee isheetti pireesii gootu isa booddee nama taphatan hin taphatin kana yoo jettanii inni sun amma subconscious mind keessa waan gale tokko hin godhin akkas yoo jettanii gochuun ni sun maaliif programii gootanii reprogramii gochuutu irra jira waan biraa isarra jiru sanarraa diliitii gootanii waan kan biraatti waraabuutu irra malee waan itti waraabamee jiru sana diliitiidhaan malee hin taphatiniidhaan irraa kaasuu hin dandeessan jechuudha. Hin taphatiniidhaan irraa kaasuu hin dandeessan. Kanaaf emotioniin keenya ba'eessa ta'ee hojjetamuutu irra jechuudha. Wanti nuyi itti emotional taane eessa dhaqa? Gara subconscious mind keenyaa dhaqa. Subconscious mind keessa yeroo dhaqu maal ta'a jechuudha? Hin waraabama. Waraabamee gaafa guuteedhu maaltu ta'a? Hin taphata. Inni waraabame sun taphachuu jalqaba. Taphachuu jalqabachuun maa jechuudha jechuudha? Hojiitti asii geeddaramuutti kaa'achuudha. Ija isaatu haamamuutti kaa'achuudha. Mul'achuu jalqabachuudha nurraan. Ija kennee jechuudha. Kanaaf mee emotionii keessan ilaalaa firoo tokko. Emotionii keessan mee ilaalaa. Maal faatu si aarsa siin? Amma wanta si barsiisaa jiru kun baay'ee waan xinnoo sitti fakkaata miti garuu. Maal faatu si aarsa amma siin? Okay. Maaliif si aarsa? Maaliif amma wanti tokko yeroo si aarsu na aareettee banbantamoo? Okay. Maaf na aarse amma kun jettee teessee ilaaltee beektaa? Amma yoo an dhufee
hin fokkiftaa yoon siin jedhe baay'ee fokkiftati baay'ee nama jibbisiiftaa yoon siin jedhe si aarsa si aarsa afaan isin hin beeku malee amma tuni kalma tuuraa siin jedhe hin aarta kalma tuuraa nu maal akka ta'e hin beeku anyways waan nama uumeedha kalma tuuraa yoon siin jedhe hin aartu maal jettee deema dhiifta amma baay'ee nama jibbisiiftaa hin fokkiftaati yoon siin jedhe maaf aarti sababii hiikasaa beektuufi eewuti hiikasaa sittime kominiteetii gidduutti dhalattee guddatte abbaa kee faadha keetu jibbisiisaa ta'uun fokkisaa ta'uun maal jechuu akka ta'e sitti mani hiikasaa waan beekteefitu jibbite okay kalma tuuraanii afaan biyya biraatti baay'ee nama jibbisiiftaadhaati yoo ta'e ati garuu beektu afaanicha dhufee kalma tuuraa yoon siin jedhee hin kofaltamoo natti aarteen akka balta hin kofaltaa namitti hin maraattee itti dhiifta yookaan immoo kalma tuuraa ammaa inni jetta yoon isa booddee gaaf tokko dhufee kalma tuuraanii nama jibbisiiftaa hin fokkifta jechuudha yoon siin jedhee eengadda kannaan jette jechuudha aareeteetta amma gaa hiikasaa barte waan ta'eef maal taate aarii jalqabde jechuudha yeroo biraa deebi'ee dhufee kalma tuuraa yoon siin jedhee kaballaadhaan lafatti na dabaltaa jechuudha amma gaa waa'ee aarii makana duwwaa yoo fudhanne aariin kunii akkaataa atitti hiikasaa rikoordii gootee jirtutu akka taartu si godhe malee wantichi waan nama aarsan amma yoo namni tokko baay'ee nama jibbisiiftaati fokkifta yoo siin jedhe nam fokkisatte yaaddaatis yoo keetti yaadde harka namichaa keessartaa jechuudhaati namichi suni immooshinii kee fuudhee gara barbaadetti jijjiirataa oola yoo ta'e akka kolleedhaa walii gadisi kollisaa oola yoo ta'e ati ofii keetii iyyuu harka namichaa keessartaa jechuudhaati kanaaf immooshinii keenya irratti hojjechuun baay'ee gaariidha maaliifi nama biraa miidhatu hin taane si miidha immooshinii kee subconscious mindii nama biraatu rikoordii godhatu hin taane subconscious mindii keetu rikoordii sii godha subconscious mindii keetu rikoordii sii godha kanaafuu paaternii sana galmeessa jechuudha yeroo maal ta'u akka taartu amma wantichi yeroo dhufee inaaru yoo jette si no aaruu sirraraa siin jedhe subconscious mindii kee paaternii eegeen deemaa jiraanii jedheetu aarii sii kenna fide bumme dhagaasi keessa halumanna aarsaa jedhe miti amma si'a tokko kan si aarsu subconscious mindii kee keessatti pirogiraamii ta'ee jira waan ta'eefi yeroo wanta akkas akkasii ta'u yeroo wanta akkas akkasii ta'u aarii naa kenni waan jetteef yeroo wantichi ta'ee jedhu wantu sirii jedhee steepii isaa eeggateetunni keemikaalii aarii sii gadhiisaa jechuudha isa booddee bum hin kaate nama rabsuu keetti akkuma kompiitara keenya keessa waan jiru sanaa xaqqi goonee bira geenyu wanti sammuu keenya keessatti proogiraam ta'ee jiru suni xaqqi jedhee wanti nuu dhufu jira jechuudha kanaaf isa kana irratti baay'ee eeggannaa gochuutu nurra jira jechoota yeroo namni siin jeeni attamiiti kanaaf ammaati proogiraamii haaraa amma eenyummaa keessa dhugaa barbaadaa jirta waan ta'eef eenyummaan kenni sun eenyummaa aaru miti amma namni fokkifta yoo naan jedhee so what maaltu maal taare anoo of jaalladhee anoo akkan bareedu ofitti mee dinqiittan uumame yoo jedhee namni akka koo bareedu addunyaa kanarra hin jiru abbaan barbaade vootii naa godhu turaraa namni akkan bareeduuf sagalee naa kennu turaraa gana bareeduudhaaf ana approvalii namaan barbaadamoo already bareedeeraan siinii galee kuni wanta namni sagalee isinii kenne mootummaatti ol isin baasu miti this is your territory mootummaa keeti kun
situ mootiidha. Kiingiin immoo mootiin immoo vootiin godhamuuf. Ama waa hin bareedina koo wanta namni vootii godhee hin bareedu naan jedhu miti. Qualifies disqualifies na gochuu hin danda'u namni. Ana kun. Kanaaf namoonni dhufanii hiriiranii hin fokkiftati yoo naan jedhanii aaroon narra hin jiru. Isaaniinis hin jibbu. Maaliif eenyummaa nama jibbus hin qabu. Kan akkas naan jedhe waan hin taane naan jedhu yoo ta'e eewun naan jedhe iigoo isaatu siin jedhe malee namicha sana miti. Oriijinaalii isaa wajjin malee iigoo isaa wajjin immoo haasa'uun sirra hin jiru. Diilii gochuun sirra hin jiru. Oriijinaaliin namicha sanaa immoo akkasiin hin jiru. Oriijinaaliin nama hundumaayyuu kan inni itti hojjetame jibbatteetu hin taane jaalalatti. Arrabsotteetu hin taane eebbatti. Salphinatteetu hin taane ulfinatti. Ofirraa dhiibuutteetu hin taane ofitti qabuutti namni hundumtuu hojjetame waan ta'eef eenyummaa kees miti eenyummaa nama sanaas miti waan ta'eef nama sanatti aaruuf nama sana jibbuun sirra hin jiru. Nama sanarratti ijaa ba'uuni sirra hin jiru jechuudha. Kanaaf kalaandarii maanni maqaan isaa dikshiinarii kee irraa galmee subconscious mind kee keessaa aarii waan jedhamu sanaa haqxee balleessitee ati yeroo hundumaa fanii qabaachuu gammachuu ofii kennu akkamittiin subconscious mind keenya akka to'annuu fi akkamittiin akka subconscious mind keenya jireenya keenya guddifnu gara booddeetti nan fida. Garuu yeroo namoonni wanta ati dhaga'uun barbaanne siin jedhan akkamittiin reaaktii goota. Yeroo hiriyaan si ganu akkamittiin fudhatta. Yeroo hiriyaan si ganu hirriba dhabuu sirraraa, teessee boo'uu sirraraa, baay'ee gadduu sirraraa, of ajjeesuu sirraraa, naannoo isaa dhiiftee deemuu sirraraa, ija isaa lammata hin argu jechuu sirraraa. Namni bakka namatti baay'ee amantuuf jaallatu tokko hiriyummaa kee irraa kaasee hin barbaadu yoo hin jedhe attam yeroo san miirri kee attam ta'a. Miirri kee nagaa, gammachuu, boqonnaa ta'utu irra jira. Adeemuun si dhiisee deemuu barbaada. Jireenya koo keetti nan barbaachistu ati siin jennaan adeemuun adeemu iigoo isaa akkana jedhamu jira waan ta'eef ittiin ooduun isa miidhuu yaaduun lafanni jiru baqachuun ija isaa hin laalu jechuun tarii wanti isin walii wajjin qabdan kan gargar hin baane kan hin dhumne yoo jiraate no an kana booddee waan tokko si wajjin hin qabaadhu jechuun nurra hin jiru jechuudha. Nama sanaaf stiil fiiliingii jaalalaa ulfinaa qabaachuun nurra ranu. Emooshinii keenya to'achuun baay'ee gaarii. Maaliif rikoordii ta'a kan keenya keessatti kan nama biraa keessatti miti. Kan keenya keessatti rikoordii ta'a. Yoo kasarte ama birrii miliyoonii tokko hojjettee barana argatte yoo jenne miliyooniin tokkoon sun ji'a tokko keessatti yoo bade attam ta'attee yaadda miirri kee. Akkuma gaafa daalaarri miliyooniin tokko dhufee harka kee keessa galee gammadde sanaa gaafa harka kee keessaa bahee deemu gaafa sanas gammaduu hin dandeessaa. Moo miirri kee yeroo sana maal ta'a? Miirri kee yeroo sana maal ta'a? Horii kan eenyutu hojjetee fide? Situ hojjetee fide miti? Kumi miliyoonii tokko qabdaatti miliyoonii tokko hojjettee fidde miliyooniin tokkoon sun ji'a tokko see dhumaa keessatti yoo isheen baddee miliyoonii 10 meekii godhuu nan danda'attee yaadda. Kananatu meekii godhee I can still make more money. Miliyoona tokkoon godhee miliyoona 10 waggaa dhufu kanatti nan godha. Lammata deebi'ee akkan hin kasarreef immoo kanarraa bareera. Istirateejiin itti baasa, pilaaniin itti baasa jettee gara fuulduraatti gammachuudhaan, excitementiidhaan, enerjii guutuudhaan gara fuulduraatti adeemuu dandeessa moo boquu buuftee kunoo biyya lafaa tettee marzii dhuguu barbaadda? Moo fooqii irraa of darbachuu barbaadda? Moo namoota kisaaraa kee kana keessatti involvii godhan baay'ee isaanii balaadhaaf saaxiluu barbaadda? Moo biyyaa ba'uu barbaadda? Attam ta'inna miira kee ilaali. Miirri kee subconscious mind kee wajjiniin haasaa qaba waan ta'eef walitti dhiyeenya qaba walitti hidhatanii jiru waan ta'aniif laangweejii fiilingii keenyaaf emooshinii keenyaa subconscious mind keenya dhagaa waan ta'eef isa beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Wantoota hin barbaachifne of keessa nannee riizaaltii gaarii eeguu hin dandeenyu firoota ko.
riizaaltii gaarii eeguu hin dandeenyu. Yeroo gaa'elli diigamu attami? Gaa'elli diigamuu danda'a. Nama lama irratti kan inni ijaaramu gaa'elli namni tokko duwwaan gaa'ela kophaasaa qabee dhaabuu hin danda'u. Hammam nama gaarii yoo ta'e. Yoo gaa'elli diigame attami dhuma jireenya keetiitiisiif kana malee abdiin hin jiruusiif kana malee jireenyi hin jiruusiif baay'ee peenfuulidha diigamuun gaa'elaa. Garuu attamisiif miirri kee attam ta'e na laata. Kanaaf warra kana keessa jirtanis miira keessan iddootti deebisaa. Addunyaa isa dhumaa miti kun. Nama sanas hin jibbinaa, maqaasiin balleessinaa, maqaasaan balleessinaa, waliin miidhinaa, okee wajjin jiraachuu dadhabneerraa jireenya kophaa yaalladhaatii yaalaa. Malee jireenya keessan balleessuun irra hin jiru. Gaa'ela irratti jireenya hin dhaabinaa. Imooshinaali taatanii nama kana mana jeesetti amman balleessetti malee hin dhiisu jedha. Hamma manaatti galchetti amman namaa gad isa deebisetti hamma inni itti taphate amma itti taphadhutti hamma inni qore amman qorutti hin dhiisu jettanii hin deemina. Imooshanii keessan eeggadhaa. Miira keessanii eeggadhaa. Jireenya biyya lafaarra waan baay'ee jira waan ta'eef ilaaluun gaariidha. Namni nuyi jaallannu gaafa du'oo. Namni nuyi jaallannu haati, abbaan, boleettiin, haati manaa, abbaan manaa, ijoolleen yoo du'anu hiriyaan yoo du'eoo miirri keenya attam ta'e na laata. Nagaan keenya itti fufuu danda'a, gammachuun keenya itti fufuu danda'a, biizinasii keenya itti fufuu danda'a, rileeshnshiippiin keenya itti fufuu danda'a. Miirri keenya maal ta'uudhaaf jira? Yoo namni si hubachuu dideeoo yaadati fidde namni hubachuu yoo dideeoo miirri kee attam ta'a yeroo sana? Wantoonni ati yaadde yoo ta'uu didanoo miirri kee yeroo sana attam ta'a? Mee miira kee tarreessiti galmeessi ilaali. Yeroo aartu amma awweer taateeta miti amma yeroo aartu okee maaliif ana aareedhi gaafa akkasii sa'aatii akkasiitti waan akkasii irratti aareera. Erga aarii keessa na fixattee booddee maaliif ana aaree jedhi yaadi. Jechi inni jedhe kun maanni, jechi isheen jette kun maanni, wanti inni godhe kun maanni. Maanni baagiraawundiin isaa maaliif jechi kun na aarsuu dandeenya? Maaliif gochaan kun na aarsuu dandeenya? Haa ilaalamu inni. Yoo hidda isaatiin buqqiftanii gatuu barbaaddan. Abbaarraa dhufe moo, haadharraa dhufe moo, eessaa dhufe subconscious mindii kee keessatti proogiraamii ta'e. Dhaalachuu koo miti ani. Kan inni si keessatti sammuu kee keessatti waraabamu karaa keessa karaa namaas waraabamuu danda'a. Karaa eenyu waraabame? Eessarraa ka'ee dhufe? Godaannisa maalii qabda? Maaltu si miidheennaan? Maaltu si jiilcheennaan? Eessatti dhiifama gochuu dadhabdeennaan? Maalirra darbuu dadhabdeennaani aariisitti deddeebi'a. Imooshinaalitti miti taata. Isaan kana yeroo fudhatanii taa'anii ilaalanii irratti hojjetanii aramaa kana jireenya ofii keessaa buqqisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota si gaddisiisan, wantoota negatiif ta'an, negatiif imooshiniin qabaatina. Miira negatiifiin baay'ee balaa guddaadhaaf si saaxila waan ta'eef yeroo hundumaa miira kee maal keessatti eeguu qabda? Miira kee yeroo hundumaa wanta poozitiivii ta'e keessatti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akkaataa nu itti hiinne irraatu jechuudha wanta isaa kan inni maddu. Sanamichi nuun jedhetu hin taane wanta jedhame sanaaf yookaan wanta godhame sanaaf hiika nuyi sammuu keenya keessaa qabnutu imooshanii nuu kenna jechuudha. Imooshanii isaantu nuu kenna. Kanaaf firoota koo isa kana irratti baay'isaa jabeessaa irratti hojjedha. Viidiyoo sattaan nuti wal agarra.